Tole, duraan dursamee naannoo kam jirtuu maqaa keessan irraa kaanu? Haaluma qilleensa kanaatiin illee wal qabatee maqaa kiyyallee himachuun feene. Anaa meettaa wal qixxeedha. Tole, ulfaadhaa akka odeessa miidiyaalee ministiriin ta'an gurguddaa irratti illee deemaa jirutti tibbana namoonni mana hidhaatii baafamanii akka malee bakkatti akka dhumanidha kan odeeffannoon jiru. Isin immoo naannoo sana jirtu waan ta'eef mee waan kanarraa nuu himaa. Ayyee sirriidha. Taateen kun taatee baay'eetu jira. Aanaa kanarra lafti kun lafa waraana adda bilisummaa irree jalqaba qabatee naannoo sanarra turedha. Sababa kanaan wal qabatee uummanni hedduun illee mana hidhaa sana keessatti guurramanii uummanni hedduun mana hidhaa sana keessatti kan dararamaa jiranidha. Guutumaan guutuu aanaa meettaa wal qixxee jechuun lafa itti uummanni hedduun dararamanii mana hidhaa keessatti dararamanii kaabineef kaadireen uummata Oromoo haadha abbaa jaarsa jaartii qeerroo qarreetti taphatanidha. Mana hidhaa sana keessaa guutumaan guututti yoo xiqqaatee gara nama 200 oltu jira. Isa keessaa shamarran illee hayyoonni keenyallee hedduutu mana hidhaa waajjira poolisii aanaa meettaa wal qixxeessan keessa jira. Aanaa sana keessatti waajjirri poolisii baasee qorachuu hin danda'u. Manni murtii murtoo itti kennee murtoo sanaanii lafa murtoo sana fudhatee hidhaa fudhachuu hin danda'u. Waggaa tokko waggaa lama kan mana hidhaa sana keessa jirutu jira. Dubartii ulfaa ji'a 7 ji'a 8tu mana hidhaa sana keessa jira. Abbaa keenya qeerroo keenyatu achi keessa jira. Yoo xiqqaate nama umuriin waggaa 85 faatu achi keessa jira. Isa kanaaniyyuu uummanni taatee kana yoo maatii isaa sanallee ilaaluu dhaqe akkaataa itti maatii sana dhaqee ilaaluu hin qabu. Yoo gaafachuu dhaqe ni hidhamaa, midhaan geessuuf hin danda'anii, bishaan geessuuf hin danda'anii. Bishaan yoo geessuuf dhaqxe ni hidhamtaa, midhaan yoo geessuu dhaqxe ni hidhamtaa, ni reebamtaa, ni tumamtaa. Sababa kanarraa kaasee ijoollee isaallee dhaqee achi keessatti ilaaluu hin danda'u. Taateedhuma kanaan wal qabatee namoonni achi keessaa ijoollee hedduu dhabaa jiru. Ijoolleen achi keessaa ba'anii ajjeefamaa turanillee ni jiru. Egaa yeroo darbe keessa ijoolleen achi keessaa ba'anii ajjeefamanii biroo Tolasaa kan jedhamu ganda Qundee Garasuu keessaa mucaa kana baasanii ni ajjeesanii. Tulluu Gazzuullee akkasuma ni ajjeesanii. Gizaachoo Gaaddisaallee achuma ganda Iluu Daannisaa jedhama. Ijoolleen kun baasanii guyyaa dhiyoo kana ajjeesanii. Guddee Taaddasaallee achuma gandi isaa Iluudhuma Daannisaa kana baasanii ajjeesanii. Ijoolleen kun umuriin isaanii nama waggaa 17ti. Gaarradaa Taaddasaa daa'ima waggaa 16ti. Mucaa kanallee manuma hidhaatii baasanii ajjeesanii. Egaa wantoota akkasiitu jira. Mucaa tokkommooti abbaa maatiiti. Namni kun mana baankitii qarshii wayii fudhachuu gaafa dhaqu gandi isaa ganda buufaa caffee ture. Nama kanallee akka inni dhaqee achi ga'een qabanii hidhanii hidhaa keessatti tumanii dhaananii mucaan sun achitti du'ee reeffa fudhatanii. Maqaan isaa Maammiruu Abdoo jedhama. Nama umurii waggaa 28ti. Egaa kanatu jira. Isarra darbee dheengadduma kana torbeedhuma darbe kana keessa haga ammaatti ijoollee sana mana hidhaa keessa gashuu isaanii beeku malee lafa isaan fidanii dhufanillee hin beekanii. Ijoollee lamaan sana ajjeesanii lafa baargamoo tokkotu jira. Baargamoon sun Qarree Heexoo jedhama. Achitti gatanii akka namni achi fuudhee hin awwaallellee achitti dhoowwaa turanii irraa dhokaasa itti bananii ari'aa turanii. Reeffa ijoollee san lamaanii maqaa isaaniillee hin beeknu suurallee akkatti itti siqee uummanni nuu kaasu dhabee ajjeesanii bineensa achitti nyaatee jechuudha. Tole. Wantoota akkasiitu jira. Wanni achi jiru baay'ee kan nama gaddisiisudha. Abbootii baay'eenanii akka kootitti akka nama jiraataa naannoo sanaatti namatti dhaga'ama. Mana hidhaa sana keessa wanni jiru amma sa'aatii kanatti jechuudha. Barsiisonni illee mana hidhaa sana keessa jiru. Poolisiin illee mana hidhaa sana keessa ni jiru. Keessuma darbee ijoolleen hidhaa sana keessa jiran ijoolleen waggaa 2 guutuu mana hidhaa sana keessatti daa'ima isaanii gatanii mana hidhaa sana keessa jiran ni jiru. Maatiin isaanii irra waan nyaatu kan dhabeetiin ijoolleen achi keessatti warri mana hidhaa sana keessa jiran waan nyaatu dhabanii rakkachaa jirantu jiru. Sababa kanaaf haalli isaan mana hidhaa sanitti guuramaniif garuu yakka takka dalaganii otoo hin taane hatanii saamanii otoo hin taane jarri kun uummanni achi keessatti dararamaa jiran kun gariin isaanii miseensa adda bilisummaa deeggartu jedhu. Gariin isaanii midhaan kennitaniif, gariin isaanii bishaan kennitaniif,
gariin isaanii deeggaraa isaaniiti jedhanii gariin isaanii immoo maatii keessantu achi jira jedhanii achitti kan isaan mana hidhaa sana keessatti dararamaa jiranii jechuu barbaadeen. Tolee ulfaadhu amma akka tinaa kaasaa jirtutti haalli jiru kun baay'ee ulfaataa haalli jiruuf jireenyi illee baay'ee uummata keenya rakkisee jirudha kanatti naaf himaa jirtu. Mee hoggaa namoonni ajjeefamanii alatti gatamanii namoota bineensi nyaataa jiru kun maatiin namoota hidhan kana gaafachuudhaaf carraa kan qabnedha kanatti naa kaaste. Haa ta'u malee immoo mee warri ganda sana bulchaa jiran waan kana maal jedhu? Ayyee inni kun baay'ee gaariidha. Namoota fakkeenyaaf achi keessaa namoota tokko hin qoonnamnee gaggaafachuu dandeenya. Karaa biraatiin suutuma jennee bilbileellee gaafachuu dandeenya, haasofsiisuullee dandeenya. Yoo gaafanne hin sodaannaa, itti siquu hin dandeenyu, gaafachuu hin dandeenyu. Bulchiinsarraa kaasee dhimma nageenyarraa kaasee warri kaabinee ta'an hundi isaanii nuun loluu nu reebuu yoo nullee kana dubbannee nullee mana hidhaatti nu dabaluu akkatti gaafannu hin qabnu, waltajjii irratti gaafachuu hin dandeenyu. Yoo gaafanne nullee bakkuma sanatti deebisanii nu hidhuu danda'u jedhu namoonni achi keessa jiranii. Kanaaf malee warreen jajjaboo isaan warra bulchiinsotaa warra kaadiroota olaanoo kan ammoo bakkeen itti gaafannu hin jiru, namni gaafatullee hin jiru. Waa tokko jechuun hin danda'amu jechuudha. Haa ta'u mee gaaffii kiyya kana ammas itti aaneetuma waanuma kanaa walitti hidhatuun sii kaasa. Yeroo ammaa kana sababa waraana bilisummaa Oromootiin wal qabateen Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti haalli akka kanaa kun uumamaatii jira. Namoonni hedduun dhumaatii jiru. Haa ta'u malee taateen kun uummata Oromoo bal'aa birattis ta'ee gurra addunyaa gahaa hin jiru. Namoonnis waan kanarraa dubbachuu irratti dhiisaniitu duubatti harkifataa jiru. Maaliif jettee yaadame namni waan dhumaatii saba isaa kana irraa qoollifataa wanni jiruuf kun? Ani waan guddoo naa kaastani waan kana anillee dubbachuuf sa'aatii hin argadhu jedhee yaadaa ture. Dhugumaan dhugaatti uummanni kun wanti qabsoo kanarratti duubatti deebi'e hin jiru. Yeroo akkasitti dhakaa guurratee, eeboo guurratee, gaachana guurratee ba'e sanayyuu akkasittiin falmaa ture. Impaayera akkasii sana caccabaa sana biyya kanarraa kaasee har'a mootii sa'aatii itti hidhatee lolchiisee lolu kanatti sa'aatii itti uummanni waraana isaa bira dhaabbatutti sa'aatii itti uummanni bishaan midhaan kennu kanatti walii galteenii waraana birallee hin jiran jedhu uummata Oromoo bira hin jiran jedhu guddoo bakkeen rakkoon hin jira jedhee yaadu. Sagalee uummata kanaa kan ta'uu fi qabu rakkina uummata kanaa kan ilaaluu qabu sagalee addunyaa biratti fudhatama kan qabu keessumaa hayyoota gurguddoo qabna, namoota beekaa qabna. Namoonni gurguddoon addunyaa irratti ba'anii waajjiroota seektaroota garaagaraa keessatti addunyaa irratti beekamtii guddoo qaban Borooseeferri injineeringiin namoonni garaagaraa biyyoota alaa kana keessa biyyoota addunyaa kana keessa jiran ija uummata addunyaa fuulduratti ba'anii rakkina uummata isaa kan mana isaatti diroonidhaan tumamaa oolu kan reeffisaa urufatti bineensi nyaatu kan qalamee mormisaa irraa citee bakkeetu sanatti bineensi nyaatu. Badii tokko malee qe'eesaatitti qabeenyi isaa kan abiddaan gubatu jireenya dhabee kanarra gadadoosaa lakkaa'ee mana dhabee lafa dhabee ilmoo dhabee midhaan dhabee bishaan dhabee horii dhabee rakkatu. Kanaaf uummanni addunyaa kun akka dhaga'utti hayyoonni fi beektonni biyya alaa jiran kun maaf nuun iyyine maaliif beektonnii fi hayyoonni keenya kan ala jiru kun ofirra darbee addunyaa kan gargaaruu danda'u kun uummata Oromoo kanaaf diroonii bituu kan danda'utu mootummaa kana impaayera kana nutti taphachiisaa jira. Jedhanii boo'anii biyyaarratti pellefiin kaleessa uummata Oromootirraa taankidhaa fi baankii fe'attee akkasittiin mootummaa kana fuuldura dhaabbattee lolaa turte. Sababa har'a uummata Oromootirraa dura kutuuffattee fi malee uummanni Oromoo qabeenya dhabee miti, beekumsa dhabee miti, sammuu dhabee miti. Sa'aatii kanatti ani waanan dhaamuu barbaadu tokko hayyoonni ba'anii nuu iyyuu qabu. Uummanni Oromoo barumsa dhabeera. Manni barumsaa hin jiru. Ijoolleen Oromoo barachaa hin jiran. Manni barumsaa tokkollee hin jiru. Qaamni mootummaa itti galee waraanni itti galee manni barumsaa gubatee badee jira. Ijoolleen Oromoo ergii mana barumsaa haftee waggaa 5 waggaa 4 ol lakkooftee jirti. Inni yuunivarsiitiidhaa bahee bosonatti gala. Inni iskuulidhaa bahee bosonatti gale. Ijoolleen kutaa gadaanaa jirtu barachaa hin jirtu. Rakkoon uummanni Oromoo keessa jiru kun dhugumaan dhugaatti hin hiikkata yoo ta'e ija uummata addunyaa fuulduratti nuu iyyuu qabuun siin jedha.
Fayyaa ta'e ulfaadhu amma qabxii baay'ee jabaadha tokkodha kanatti naa kaaste dhaloonni amma jiru kun barnoota barataa akka hin jirre kan sadarkaa barnoota olaanaa jirullee bosonatti galaa jira haayiskuulii irraallee akkas jettee naa kaaste kanaaf egereen Oromoo rakkoo keessatti akka kufeedhaati kan yaaddee baay'ee qabxii ajaa'ibaati kanatti naa kaaste mee waan kana naa jabeessi egereen Oromoo akka kanatti maal ta'a? Ayyee kuni dhugumaan dhugaatti egereen uummata Oromoo fala argata yoo taate uummanni Oromoo biyya isaarratti biyya abbaa isaarratti biyya haadha isaarratti cichee akka nama tokkootti akka saba of danda'ee jiraatu tokkootti jiraachuu qaba waan taateef yoo karaa du'aa kanallee uummata Oromoo kana oolchuun danda'ama ta'e yoo karaa haqa uummata Oromoo kana ifa baasuun danda'ama ta'e impaayerri kuni lola biyya kanarraa dhaabuu qaba lolli uummata Oromoo irraa dhaabachuu qaba. Uummanni Oromoo bakka jirutti dachee namaarra hin jiru dachee ormaatti ittiin dabarre daangaa qaba daangaa isaatirra jira daangaa namaatti hin ceene qeesaa nagaan akka jiraatu waraanni irraa dhaabachuu qabaa hin jedhaani. Tole ulfaadhu fayyaa ta'ii gara xumuraatti finnaaf gaaffii keenya amma waan diyaaspooraa Oromootiif keessattuu hayyoota Oromootiif dhaamsa bareedaa dabarsite akkuma kana biyya kana keessa paartileen siyaasaa Oromoo hedduutu jiru karaa nagaadhaanis kan falmataa jiranii keessattuu kanneen akka KFO, ABO fi kanneen biroos yeroo isaanii ibsaan waan kana balaaleffatan argaa jirra. Ibsaan bahanii balaaleffachuu cinaatti namoonni dhaggeettii qaban hedduun biyya kana keessa jiran waan Oromoo kana gabbahanii akka dubbatan maal jetta? Ani biyya kana keessatti namni karaa naga'aa ba'ee falmata ka jedhu kuni ni jira jedhee hin amanus namatti dhaamuu hin barbaadu. Namni biyya kana keessatti biyyan qaba biyya naga'aati sagalee koo dhageessisuun qaba gabba'ee mirga uummata Oromoo dubbachuun qaba gabba'ee rakkina uummata Oromoo dhumaatii uummata Oromoo kana dubbachuun qaba ka jedhu karaa naga'aatiin fala argata ka jedhu biyya kana keessatti ni jira jedhee yaadu. Sababni isaa biyya kana keessatti biyya afaan qawweetiin reebamtu biyya afaan qawweetiin haati ilmoo irratti ilmoon haadha irratti du'aa jirtu keessatti namni biyya kanatti gadi ba'ee falmateetiin mirga isaatiif dhaabata karaa naga'aatiin jedhee hin amanu. KFO'n sirriidha. Kanaan durallee ibsa inni baase tokko nan yaadadha waan taatee bara 2011 akka lakkoofsa Abashaatti aanaa meettaa warqixxee kana keessatti raawwatan tokko mata duree godhatee ibsa baasee ture. Innis maali yoo jenne nama qambararraa qotiyyoo jalaa hiikanii qotiyyootti xamadanii ittiin qotan namni xamadamee gaafa qotiyyootti qotu biyya kana keessatti addunyaa kana keessatti impaayera kam keessatti kan argine nama horiitti xamadanii ittiin qotan argineen beeknu waan akkasiitu ta'e har'allee taateedhuma akkasiitu jira. Namni biyya kana keessatti karaa naga'aa gadi ba'ee falmatee mirga isaatiif dubbatee biyya isaa kabachiisa ka jennu hin jirtu. Tariitii ani mootummaan kara naga'aa barbaada yoo taate waraana uummata Oromoo kanarraa kaasee uummanni Oromoo seera fi heera mataasaa qaba gadaadhaan bulaa ture mirga qaba mirga guutuu qaba dubbachuu danda'a falmachuu danda'a heera mataasaa san tumatee gadaasaa sirreeffatee gadaadhaan abbootii gadaatiin illee buluu ni danda'a uummanni Oromoo nama aadaa safuu beeku waan taateef kanaaf biyya kana keessatti dhugumaan gadi ba'ee hayyoonni KFO'n illee gadi ba'ee falmachuu hin danda'u yoo fudhanna taate KFO keessaa kan akka obbo Baqqalaa kan akka Jawaar biyya kana keessaa karaa naga'aatiin falmaa turanii ni taati jedhanii yaadaa turan ta'uu dinnaan biyya ambaatti baqatanii jiru. Har'a kan achi keessatti hafe gariin isaanii KFO keessaa hundi isaanii mana hidhaatti guurramanii jiru. Kan adda bilisummaa karaa naga'aatiin jirra kan jedhan biyya kana keessatti impaayera kana keessatti mana hidhaatti guurramanii jiru. Gariin mana hidhaa dhuunfaa isaaniitti ol dhoowwamanii mana keessatti hidhamanii akka nama nyaapa tokko yookiin immoo saamee hattuu tokkootti mana isaanii keessa jiru. Inni kun biyya kanatti karaa kanaan naga'atu dhufa kan jettu hin jirtu. Yoo hin taate biyya addunyaa kana fuuldura dhaabatanii hayyoonni beektonni akkasittiin ba'anii uummata kanaaf sagalee ta'uu ni danda'u jedhee namana. Yoo walii galteen jiraate biyya kanatti immoo dhaamsinani uummata biyya kana keessa jiru yookiin immoo uummata Oromoo kana dhaamsa qabu. Arsiin gaafa ka'u Baalellee akka namne, Harargeen gaafa ka'u Jimma akka namne, Jimma gaafa ka'u giddugalli kun Shawaan giddugalaa akka namne, Tuulamni gaafa ka'u Macca akka namne,
waan kun immooti hayyoonni beektonni waan kana akkasitti uummanni kun ka'eeti waan kana falmata yoo jenne waraana adda bilisummaa bira dhaabbatanii waraanni illee uummata kana bira dhaabbatee fincila akkasii yoo hin kaasan ta'e akkasitti falli tokko yoo hin argama ta'e haga kanan taanetti mootummaan gubbaarran uummata Oromoo uummata nagaa tumaa jiru kun biyya kana keessatti mirga namaa eegsisee hayyuun gadi bahee dubbachuu hin danda'a ka jedhu abadan hin jiru siin jedhaan. Tolee, dhaggeeffataa keenya yaada bal'aa akkaan qindaawaa ta'ee nuuf dabarsitee jirta. Xumura irratti wanni naaf jettu yoo jiraate dhaammattee nagaa walitti dhaammanna. Egaa dhaamsi ni qabu asirratti guutumaan guututti uummata mana hidhaa keessa jiran sanaa fi sagalee ta'uufin barbaachisaadha. Warri sun achi keessatti bishaan hin qabanii, minaan hin qabanii rakkina keessa jiru. Keessumaa kaabinoota uummata Oromooti irratti taphachaa jiran kanaaf dhaamsi ni qabu. Waraana mootummaa kana keessa jiran waraana jechuun keessumaa humna addaa naannoo Oromiyaa kanaaf yoo dhugumaan uummata Oromootiif bakka bu'an ta'e taatii itti fayyadaman kanatti fayyadamanii uummata isaanii bira akka dhaabbatan uummata biroon daannamu kana biratti akka dhaabbatan sagaleen isaanii sagalee uummata Oromoo akka ta'u dhaamsa kooti. Kanaan alatti kaabinee fi kaadireen biyya kanatti uummata isaatti taphachaa jiru. Taatii kanatti saatiitti galii takkaallee mootummaadha sassaabuu hin dandeenyetti taatiitti uummata Oromoo dhumaa jiru kanaaf sagalee ta'uu hin dandeenyetti uummata isaanii hidhanii dararuudha nama ajjeesanii dhiiga namaa gadi naquurra qabsoo uummata Oromoo tana galmaan geenye yoo jedhan kallattii haqaa fi dhugaa jirtu ilaalanii dhugaa uummata Oromoo kanaaf jedhanii gar tokkotti deebi'anii sagalee uummata isaanii akka ta'an dhaamsa kooti. Kanaan alatti dhaamsina ni qabu isuma kana kanayyoota Oromoo ifaan ifattan jalqaba sittime waan uummata Oromoo kana namni salphisee laaluu hin qabu. Salphina uummata Oromoo kana uummanni Oromoo keessaatti salphate uummanni Oromoo salphina hin jirre salphate keessaatti gudeedara keessaatti dhumaa jira. Uummanni addunyaarra jiru kun u'uu jedhee nu hiyyuu qaban siin jedha. Guddaa si galateeffadhaa ulfaadhu galatoomii waan kana naaf feeruu keetiif baay'een itti gammadee fayyaa naa ta'e jiraadhu. Ammallee nama sagalee uummataa ta'u sinaa taasisu anillee nama uummata kanaaf dhaabatu naa taasisu hin jedhe. Tolee ulfaadhu yaada bal'aa nuuf laatteef guddaa galatoomii gara fuulduraattis akkasuma deddeebinee kan walii yaafannu ta'a nagaatti.